mata dureen kiyyarraa akkamitti dafqa foolii baduu qabu manuma keenyatti ofirraa balleessuu dandeenya kan jedhudha. Keessumaatii dafqi foolii qabu kan inni itti argamu bobaa keenya jalaa fi naannoo qaama saalaa akkasumas miila keenyadha. Noormaalii dafqi kamtuu uumamaan foolii hin qabu. Dafqi gosa lama jira. Xannachi dafqa oomishan gosa lama jira. Tokko qaama guutuu irratti kan argamudha. Inni kun dhangala'aa baay'ee akka bishaanii ta'ee fi kan foolii fiduuf miti. Inni lammaffaan immoo kan bobaa jalaa fi naannoo qaama saalaatti argamudha. Inni kunis uumamaan foolii hin qabu garuu haa ta'u malee pirootinii qaba. Furdaa fi kan pirootinii qabudha. Foolii kana kan fidu maadha? Baakteeriyaan gogaa keenya irratti argamu keessumaa kan naannoo bobaa keenyaa pirootinii dafqa naannoo bobaa keenyatti argamu isa furdaa ta'e kana pirootinii fi keemikaalota adda addaa achi keessatti argaman kana daayijesti godheeti bulleesseeti gara keemikaala foolii kennuutti jijjiira. Malee dafqa uumamaan foolii hin qabu. Baakteeriyaadha kan kana fidu jechuudha. Mee manuma keenyatti kan gochuu dandeenyu keessaa tokko cuunfaa timaatimiidha. Cuunfaa timaatimii uffataan jiisnee bobaas ta'e luka keenya bakka dafqutti dibachuun akkasumas ganama dhiqachuun dibannee yoo rafne yeroo kaan immoo ganama yoo ofirraa dhiqannee akka hangi oomisha dafqaa hir'atus ni taasisa. Kana malees immoo oomisha dafqaa qofa hir'isuu osoo hin ta'in baakteeriyaa dafqa kana gara fooliitti jijjiirus gogaa keenya irra dhabamsiisa jechuudha. Kana malees cuunfaa timaatimii guyyaa guyyaan burcuqqoo tokko dhuguun namoota uumamaan dafqa hedduu qaban baay'ee dafqanii akka dafqii hin oomishamne hir'isuu kan godhudha jechuudha. Lammaffaan loomiidha. Loomiin asiidawaa waan ta'eef baakteeriyaa gogaa keenya naannoo bobaa jiraachuun pirootinii dafqa keessa jiran daakuun gara foolii badaatti jijjiiran dhabamsiisa. Akkasumas loomiin bakka lamatti murree tokko isaa muraa tokko bobaa tokko jala sirriitti dibachuu gara biraa immoo bobaa isa gara biraatti dibachuun daqiiqaa muraasa booda dhiqachuun dhibee kana namarraa hir'isa. Beeking soodaa kan jedhamu isa sadaffaadha. Beeking soodaa walakkaa fallaanaa bishaaniin bulbullee bobaa jalatti dibachuun achirratti yoo dhiisne fakkeenyaaf qaama keenya dhiqannee yeroo manaa ba'uuf jennu beeking soodaa walakkaa maankiyaa bishaan xiqqoodhaan bulbullee bobaa keenya jalatti dibannee yoo baane erga gogee jechuudha. Akka dafqi oomishamne ni taasisa. Kana malees immoo dafqi oomishamu akka inni foolii hin qabaanne taasisa. Hangi oomisha dafqaa ni hir'ata. Dabalataanis dafqumti oomishamtu immoo foolii gaarii kan hin taane akka hin godhanne taasisa jechuudha. Kana malees qaama keenya bishaan ho'aadhaan dhiqachuu. Bishaan ho'aadhaan dhiqachuun baakteeriyaa gogaa keenya irratti argamuun kan dafqi keenya akka foolii badaa qabaatu taasisuun xiqqeessa. Akkasumas yeroo yeroodhaan rifeensa bobaa keenyaa haaddachuu. Kana yoo gochuu dhabne yoo rifeensi baay'ee guddatee dafqi keenya akka hin hurkine gochuun baakteeriyootaaf saaxila. Qabee taa'a jechuudha. Kanaaf bobaa rifeensa jalaa yeroo yerootti haaddachuun barbaachisaadha. Saamunaa mana qorichaatti gurguraman kan baakteeriyaa hir'isuuf fayyadaman kanneen akkasiifaa fayyadamu. Antii baakteeriyaal effekt kan qaban jechuudha saamunaa akkasii fayyadamu. Kana malees erga bobaa keenya qulqulleessinee booda shittoo yookaan deodooraantii adda addaa fayyadamu. Nyaata zayitiin itti baay'ate hir'isuu akkasumas foon diimaa baay'isanii nyaachuu dhiisuu. Kuduraalee fi fuduraalee fayyadamu. Kana yoo goone dafqi foolii qabu nurraa bada jechuudha. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa turtii gaarii.